نما توكو نمني خلاتي دبي من قدون خلاتي دبدي تديمتي دبدي نافي إني دقاچا في أني دوئتو من دبر دكي تلران دبر فولا خيني دنيا رتربي والأجرسين كبريتي يرن دابدي قلقلو دي فمني خون أبي أنا بي خينيات تري صلى الله عليه وسلم وادي فما قولون عمل خينياتو هدرات هدرا بك بوباتا بك جراتا نما غوغاتو كوخا وان إسرا أتشن جني نما إيفمن بين تهاني أرقمون غارين يا ربي إيفما ناها قلو فين نما إيفما قلو دندو قبدا أتو دلي يدو قبدا يكا يدو قبدا ربي راد إيفما يقدا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أكما ربي إيفما سي قلو جالتو سن يو نمني سمي سيد دبري إيفما قلو دندو قبدا نما توكو نمني خلاتي دبي من قدون خلاتي دبدي تديمتي دبدي نافي إني دقاچا في أني دوئتو من دبر دكي تلران دبر فولا خيني دنيا رتربي والأجرسين كبريتي يرن دابدي قلقلو بالو من جاسا بعد اللي أعوذ بالله من الشيطان أبو كنان قرأتيني بوليسو يا بوليسو كنان قرأتيني واحد دوس لا ربين أكسين جئ تسيق أبدو هدو قلميتي غيث جرا كانوا كلامي إيفما قلو عملا قرأتشوك عفوي أبي نبي خينيا صلى الله عليه وسلم أدو الرابو ألان ألا هيدا خايا كومي هيدي خاي هاما هيدي خاي أدو هيدي خاي جوز هاروا وان دبري قلاني هافور وان جنجرو يا المخي يكمل نما وجي والتات كانت هاتينان أباخي يا وما دبرين إنكافني جيجي ما سيقلا سنة من نملي ما كسجالة كمين نما وجي كوالتات جنان بابا أنا وما دبرين إنكافني جيجي hedduu takka galatomaa isin joofadha. Abshir wallahi. Bikka meeqa akka deemi nutu beeka waan kana agartee nama meeqa fuula dhaabbannee akkana guyyaa akkana haga lubbuun nu dhuftee haga sa'a sanatti wanna taane isaanuma kana walitti deebisuuf hundi wallahi jechanitti isin ibsuun qabu ammallee irra deebi'eeti hedduu galatomaa hawaasni illee hedduu nu galatomaa خلنا نجتشو البعدة إسنتي رسو أنا ملمو أبدي إيش بقى It's okay, bro. بقى قمت It's okay بقى أنا أبدي ليش جا أبدي والله لازم لا أبدي والله أسرع دفوق تاجن كافن بك أنا جيش جربان بلو غير أبدي يا والله أبدي بقى ليش ميدو والله وان أم سكتين لو في بقى يدون وقالت أمي من هو ما بقى أبدي نبويا را وان سيدا قامني بينا يا كيس قال يا أنو إيش بقى أبدي بوجسين جا في طرف الرجل deemee furmaanni kun akkana jiran dubbatin jiru. Abdiin kun ammaan tana namoonni gariin akkootti fudhatanii jira. Amma haga fedhe callaan dhugaadha natti balleessullee warroota keessanitti maddanii beekanii amma garuu haga fedhanatti haftuu imimmaan abdii kana arkee waan natti hafte sanniin dubbadhe yoon jee namuma irraa hin ba'a. Waan dubbadhullee hin qabu. Sidii galee haa teessu garaa jeetuma yoon malee. Haa ta'u abdiin garuu dhugaa dubbachuudhaaf akka namni gariin isa fudhatee dubbii ittiin beekamuudhaaf miidiyaa irra fiduudhaaf barbaadee jaanii warroota jaanii jiran si galee abdiin immoo keessaanillee osoo guyyaa tokko addaan nurraa hin bahin guyyaa tokkoof si galee keessaan dawwalee aboo badhoo maaliif jirti achi isa dubbisaadha asiin birraa dubbisaadha wallahi akkuma fuula feesbuukaa irratti ibsuudhaaf yaaletti abdiin daawwattootaaf nama miidiyaati malee nuti fakka obboleessaati si galee tiktaa kana gubbarratti ajandaa barbaadaa fi wantoota garagaraatti warroota dhukkee dhiituu ture malee takkaa namni nagariidhaan itti yaadee obboleeyyii wal dhabe maali rakkoon jee gaafatee haga furmaatatti cee nagara. Abdii ani akka kiyyatti mataa kiyyaan galatoomee osoo hin taane dhugaan sinjaa dhaloota kana keessaa waan hin argin isa keessatti argee maqaa dhalootaatiin isa galateeffachuu barbaada. Abdii hedduu dhiifamaa hedduu galatoomee ani dhugaa dubbachuuf maal akka hin jiru hin beeku wallahi galatoomee obboloo hedduu galatoomee. Abshir. Thank you.
Asuu sagantaa gaggeessifadha. Ammas silaa kan hundi waliin boonnu dubbiin kun asirra dhuftee silaa milkaa'uu baattee hundi waliin boonnu amma nu milkooytee jirti. Yaa milkii Silaa namni ajandaan godhatullee hin qabnu amma. Nin dubbadhame. Abdii kee galcha. Dhugaan sinjaa haroo ibsuun wallahi dubbiin kun furamtee qofa osoo hin taane akkuma reefu siniin jee dubbii waa'ee dubbii dabre bira haa ta'u abdii ilmaan isaa osoo akkuma waa takka jechuun danda'u callaa nani akka dhuunfaa kiyyetti natti balleessa jee nama amanu akkama keessanii hunda keessanii galatumaan isin jechuu barbaada. Jiruuf jireenya keessatti immoo arrabaa fi ilkeen walloyti dhugaa dubbachuuf dhugaadha akka carraa ta'e naaf callaa naa wal dhabnu malee waan hedduu hawwii dabarsinee turuu guddaa. Anis miira keessa galee wantoota jee fi tarkaanfii nan fudhadheetu jira. Akka sanillee kana godhu na godhe miira yeroo san keessa turee fi inni keessa na qeerraa'e har'a sanuutti dabree jira. Sanuundaa kaasuun irraa illee hin eegamu. Isin irratti kun dhiifama jechuun barbaada. Chaanal illee paaswordii deebisee bakka ittiin deebisaa. Kuni dirqama kiyya jeetiin yaada. Asumaanuu ati na balleessitus badii deetis dhiifama sii godheetiin jira. Tiillee dhiifama akkanaa gootuun barbaada. Maqaa hawaasaa maqaa keessummaa yeroo isaanii gobanni asumatti jiranii dhiifama isin jechuu barbaada. Afuun alalla. Thank you. Abdii waan isa bochisu waan hin beeku sanii galee. Nama influenshaala ta'e miidiyaa kana gubbatti kaanaa wajji hin haasa'in hin jiru. Osoo abdiin poostara hin poostatin jechuudha. Osoo abdiin poostara hin poostatin tokkoon tokko ana wajji haasa'anii turan. Hogguu na wajji haasa'an immoo ani fadha ture araara kana. Aboon jidduu fixaa dubbitan. Eenyu maqaa namaa meeshin isinii godhuu danda'a. Namoota santu har'a abdiin kun almost ji'a takkaa fi guyyaa 15 caalaa naa dawwalaa ture silkii direct wal jala jechuudha. Direct sanboota akkan dhaabbatu bakka akkan mataa laafatu tahee anis jechuudha. Namoonni biraa immoo kaleessa galgala hanga amma reefuun tana pirogiraamni kun qophaa'uudhaaf daqiiqaan 5 hafutti ana irratti dawwaluu turan parsanaalii maallaqa anaa si kanna kaansel goosise anaa si kanna waan san dhaabsise. So waan isa boocisu sirriitti waan hin beekuuf abdiin ammas nuuf obboleessa. Ammas namni dargaggeessaa tokko akkana ta'uu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba. Dargaggeessa sirrii san ta'uu qaba. Obboleeyyan nama hoollabe naaf badhaasu barra influenshaala. Sigalee namni hundi irratti hirmaatee nu araarsuudha qaba ture. Abdii qofii maaliif ta'a? Miilee fi masoonni hin jiranii kaafan banan sun dhufanii nu araarsuu danda'an qaban ture. Boodarra garuu abdiin eega poostarra dalagee waan kana maal godhe isiniin fammasuuf isiniin maal je'uuf isiniin tiiktook irratti deebi'uuf jaanii waan kana akka nuti mana kana hin dhufneef buluur kudhaaf yaalii dila tokkotti godhamee ture. Abdii waan dilaatu gochisaa abdii ati xiqqaa guddaadha. Sigalee nuti hundi ilaallachuu qabnaa sirraa fakkeenya godhannaa. Annaa jabaadhu waan godhu jirtu hin dhaabini. Waan danda'ame uummanni Oromoodhaa si maddii jira. Soo kanaaf hojjete wanni jeeni galatoomii kan itti aansee immoo dubbiin guddatte farra irratti hin fi'an jaanii waan garis garatti hin bifataniitti garis haasa'an. Rifeensa tokko nama keessatti yaaddatanii tokko kophaatti yaaddatanii sawwaan ta'eef jecha obboleessa kiyya badhaasuun haaf laayifii kiyya kan jiraadhe isaa wajji taarikhni kiyya yoo naase isaa wajji walitti hidhataadha. Kophaatti haasa'uu hin danda'an. Hoggaan waan takka kaase inni ni haa. Hoggaan waan takka kaase inni ni haa. So kanaafuu naafisa walitti nu araarsutti an gammachuu qaba. Ana mallee ni naaf obboleessa lola hijaa wali lolle. Bakka walitti buune waan sanan godhuu dadhabee inni lubbuuf itti hajame. So wali buune wal lollee akkasitti sadarkaa kanarra geenye immoo bagaan as dhufe har'a. Bagaan dhufe as dhufuu kiyyetti gammachuu qaba. Thank you. Galatooma. Asuu gaggeessu qaanaa. Oguta ka bishaan dhuge abdee fuula dhiqadhu. Koomenti irratti emoojii boo'ichaa warri gootanan bilookiin isin godhe yookaan koomenti isin cufaa emoojii boo'ichaa nutti hin ergina. TikTok irra warningiitti kennan yookaan warri bo'aan kan boo'icha dhiisuu qaban. Abdee asanya please oguta ka bishaan dhuge fuula kanallee irraa as deebi please wallahi lazim jaalaluma obboleeyyan keenya walii araaramuu kanaatu akkanas gammachuu. Maaltu sitti dhaga'ame callame? Warabbii dubbachuudhaaf bifa kanaan ni dhuma jedhee hin garuu haroo fi obboleessa kiyya saadiqee jecha hin qabu jechuun galatooma jechi joo kun xiqqaadha sidii galee
Osoo jechi kanarra gurguddaa jiraate wanti biraa jiraate hin jaani. Lammadatti immoo namoota nu laallatu jira. Hordoftoota keenya namoota nu jaalatu jira. Warra follow nu godhu. Namoota jaalala keenya laalee wal jaalatu hedduu jira. Fakkeenyaaf kan kan hin beeku. So namni waliif bu'a. Namni wal lola naafi inni obboleessa kiyyaa waliif buune rakkoon takka takka dhufte asirratti illee waan kana baasuu hin feene afaan furmaataa dhabnaa wanti kun bakka kana dhufe asillee dhufunaan akkan yaadin alatti wanti kun dhume I think akkanatti salphaa kanatti ni dhuma jee yaanne garuu isi warroonni nu jaalatan warroonni nu laaltan wanti akkanaa jireenya keessatti numa uumama walitti bu'iinsi keenya kun akka xiqqashuu isinamillee hin cabsine sigalee dhiigeel kee garii liqimsanii garii tufan jette sigalee oromoon akkasaniiti jecha wantiin waliin irraa laaqamee jira galatoomaa qofan jabaan biraan jiru. Galatoomi ulfaadhu aashuu yoo jiraatte kottu yeroo takka ol bahii obboleeyyan keenya isin lamaanuu dhaamsi kun kadeemu jiru isinii fi sirriitti dhaggeeffattanii yoo isinitti haftellee akka fixattan asuu itti fufi. Hayyee galatooma waan irreefu jeesanirraa kaafee rakkoon guddoon jaamtu furamtee taaftee teessanii keessaan wal arrabsitaniitis waan garaa walitti baafattaniitis ta'u akka duraanii sanitti waliif fayyitanii wajjin isin agaruu feena waliin isin beena waliin isin feena gufuunni uumamti boroonaa fi abdee wal loluu dandeenya abbaan fedhe wal loluu danda'a garuu keessaan dadhabamnaan as dhuftee ummata walitti yoo waa taane walitti nu araarsu ni qabna ummata isin jaalatu ni qabdanii nama hedduu isin jaalataa tokko gizee agaran abdee eenyu callaa gizee agaran badhoon hojaan badhoo gizee agaran callaan hojaan namni waliin isin fadhaa so akkuma duraanii sana kan utaatan isin barbaanna deebinee wajjin isin agaruu feena amma rakkoon tun furamtee jettanii kanumatti karaa irratti salaamu alaykum jettanii akka wal bira dabartanii feenu nuti akka duraanii sanitti akka deebitan feena so warri kaanis galatoomaadhaa haroo saadiqoo hundi keessan warra asirra jirtan birraa ibsuu hundi keessanuu galatooma abdeetis galatoomi dubbiin keessan dadhabamtee asirra fiddee egaa asirra dhuftee booda immoo saaltolee hedduu ture waan duraan hin ka'in taammee egaa dubbiin asirra baate booda nu araarsa lafatti haadhumtu kana jaan hedduu takkaa ture san hunda injifatee har'a guyyaa kana as dhufnee furmaata argachuu keenyatti hedduun gammadee walitti nuu fayyaa dhugaanta keessaa santa garaa san walitti nuu fayyaa tanumaan jechuu barbaada. Thank you so galatoomi. Dubartootaaf mallee carraan caaltuufiin kannaa caalii ati yoo maaltu sitti dhagahame. So asin dhufin dura ol bahina. So ana qofaa miti namni hedduunis ni beekani. Jaalala hawaasni isaanii qabu waajjira arraa arguu ni danda'an ta'uu irraa addatti jeetii yaada. Kun hundi immoo yeroo hunda akkuma asuun jettee daa'if kana yeroo seenne keessattuu egaa wanti kun ka'e yoo badhaasoo argan callaa yaamanii yoo callaa argan ammoo badhaasoo yaamanii namni hedduu waliin isin jaalata waliin hawaasaaf barsiistan waliin isa hawaasa biratti jaalatamtanii waan bareedaa takkaan walumaan taatanii dhugumaan waliif fayyitanii waan guddaa akkasitti hijaa isaanuu haasaanii turarree kun tana hijaa namni akkanatti akka diinatti ittiin wallaalu takkallee wali hin goone gabaabsanii nurraa fixan obboleeyyan keenya haroo fi saadiqeeni kanaafi waliin akkuma asaantiin jette dalagaa isaaniif deebi'anii yoo dalagaa sanillee ta'uu baate dhugumaan waliif fayyanii gammachuu hawaasni isaanii qabu kana jaalala hawaasni as jala hangaree furraa kaasee namni kumni sadeen kun gadi hin irranne nama dina kana isaan dhaggeeffachuu fi waliif fayyoonsa isaanii akkasuma yaada namootaa koomentii as jala jirtu hunda argaa jiran jeetii yaada kana hunda ilaalanii osoo waan guddaa wal godhanii qulqullaa'anii waliif fayyanii waan bareedduu takkaan jaalala ummata kana surprise godhanii indoom isaanumtinu agarsiisuu qabanii jaanii hedduu isin jaalannaa waliin isin feena waliin isin barree waliin akka waliin nu deebitan waliif fayyitanii wanti wayoo jiraatellee lafatti hanga hafellee fixattanii duraanuu walitti utaalanii walirraa as deebi'anii waliif fayyuudha akkasii wal barsiifatanii soo saniif waliif fayyaa dhugumatti isin jaalannaa isin kabajna kabajamaadhaan jaannaa soo biraa isinuu haasoftan. Galatoomi caalii haroo irra deebi'ee galatoonfachuun barbaada. Amma waggaa irra deddeebinee kanatti isaan kana galatoonfannu wanti fakkaata nuti sababaan irra deddeebi'ee galatoonfadhuuf hin qaba. Yeroo hedduu yaalleetii nu milkaa'uu dadhabee waan sanii salphatti waan daqiiqaa muraasaa keessatti haasofneef akka ta'u wanni kun isaan waan godhanii fi kana irra deebi'ee galatooma jiran.
haroo ngaaf takka tiktak seenuutiin osoo wanti yoo jiru bineeldara irratti galleektee eegan gaafa san fiigee laayif irraa ba'e laayif takkaa kenneen beeku. Wadda fasa ta'e mamante bineeldara irra wanti leenca waan takkaa argin beeyne bineeldari sodaadhaa eegan gaafa san fiigee kutee arrallee sarpiraayiz dura godhee gaditti. So itu galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada. Inni biraa badhaasuu fi callaa waan namni amma asitti jiru kana qumna gadi hin fudhatanii piraaktika akka gootan abdiin qabaa. Inni biraa waliin jirra. Waliin jireenya kan irratti kana booda akkamitti akka wal jirnuu fi isinuuni beektanii hangam akka wal jaallattan ni beekna. Namni maayifa Oromoo tokko maal jaallatanii abaluu fi abaluu wal jaallatanii jennaan diinagdeen jidduun jirti jee jaanjaati. Sababni abbaan fedhi waan fedhi wal jaallate wanni bu'aa wayii takka yoo jidduu jiraatte namni wal dhabaa mammaatti biraa maal jaa arrabaa fi ilkeen wal dhootii jaa namni hanga arrabaa fi ilkee wal danda'ee afaan xiqqaa kana keessa waliin jiraatu hin jiru isaanuu yeroo garii walitti bu'an yaa walitti bu'iinsa keessan jireenya keessan kan fuulduratti dhiibbaa hin danda'u rakkoon duraan uumamtee turte arraan kanatti formaata argattee jirti wanni isin jidduutti badee ni deebi'a kun eegaan kana itti gaafatamummaa isaan fudhatanii dhuma isaa hafe immoo waliin ba'e nuti jechuudha gara kaan hin jiru deebitu irratti hojjennaa walumaan taaneeti inni biraa jireenya waan kana jiru lafatti akka itti deemaa turtan sanitti deebi'uudhaaf immoo isin qopheessadha wantoota biraatti hojii hojjennaa waan itti waliin jiruuf jecha sooshaal miidiyaa irratti illee waliin mul'achuu fi hawaasummaan arraan tana gammachuu keessan duraan waliin ani hanga itti hanga ijoolleen tun lamee wal dhaban kana wallaahi silkiin tiyya biizii taate keessattuu erga abdeen poostara san maxxanse booda hedduu biizii taate akka waan nuti cal jennee akka waan nuti caluma jennee ilaaluu jirru aboo osoo isin jirtanii naamnu hin jaanamne qaanfadhee kara bakkan seenu wallaalaa ture jechuudha. Sababni isaa waan kana ani wanni nan danda'u walitti isin fidee haasa'uu qofa san keessatti ammoo wantoota barbaachisu godhuu hin dandeenye haasaa ammoo irra deddeebinee akkuma beekamu kan godhaa turre fixuudha buudha osoo nuti biyya kana jirru asirratti ol ba'uun nu qaanyeessullee garuu arra hedduu takka itti gammadu hunda caalaa waan na gammachiise maal beektaa ijoollee tana osoo isin jirtanii achirratti akkami baati warri jeessuuni osoo arraan tana asirratti silaa dhimma kun xumuramu baate jarri sun duraanuu isin hin jenne namni nu jaan ture hedduu takkan gammachuu irraa qaba nu furtan wallaahi waan bareedaa gootanii kana booda ammoo callaa fi badhaasoo waan namni sadarkaa kanatti itti ifaajee namni 3,000 fi wayi gammachuu teessanii fi akkasuma wal dhabbeen keessanii fi isaan yaachisee walitti deebi'uun keessan ammoo isaan gammachiisee ati jala taa'uu jiran warra gastirra ta'an warra ifirra fudhatee isin gartee waan kana itti gaafatamummaa fudhatee rakkoo isin jidduu jirtu sana fixuuf deemu kana hunda laaltanii jireenya keessan akka dur caalaa sanitti deebitanii waliin akka jiraatanii fi beekaa namni kana keessaa bu'aa argatu tokkollee hin jiru isin walitti deebitanii obbolummaan keessan ka dur sun haa deebi'u jechuu fi namni sadarkaa kanatti cinqamee waliin jira kanaafu isin gammachuun teessan sun dur sun akka deebitu arguudhaaf kana booda ammoo arraa asirratti waadaa galuu qabdan akka waliin mul'attan akka waliin deebitanii jaalalteessan san akka duraanii sana nu garsiiftan akkasitti akka deebitan asirra waadaa galtanii dhiifama waliin jettanii hojjechuu danda'uu qabdanii hedduu galatoomaa handhukumatti arra asirratti namni hanga kee gammadee waan jiru natti fakkaata. Sababni hedduu itti lafa fayyadin naam milkaa'uu dhabee arra naam milkaa'uu isatti hedduu isa kan gammadee teekiyuu hundi keessan warri as jala jirtanii warri waan kana itti gaafatamummaa fudhatanii walitti araartitanii akkasuma namoonni dhimma kana keessatti harka qabdan hundi keessan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaan itti hin jaa kanuman jaa. Thank you birra wallahi waan itti ibsuun qaan beekus badoonni beeka. Qalama diimaan eefa walitti mufattanii dhalaasan takka kajalaaf because isin lamaanuu singiliidha dhalaasan tokkotti kara tokkotti taafte hin jirtu badoo dhalaa waliin qabdan. Callaa butiraakas butiraakas aya nawaan hin jee because iccitii waliis ni beeytan dhalaa dubbistan hunda waliin beeytan
Eefa walitti aartanii dhalaa waliin qabdan tagama tokkotti achi mayxee tokko hambifateen jirtu hiidha gama gaafiin tiyya. Inni garuu dhagee. Dhalaa akkasii mutirraa. Hayi. Dhagee abdii. Biqilee kun qabu haga waldhabne kana jirtu waan inni duuba jechuu ture. Erga badeen deemee naa barakatanii waan jiru qofan dhagee. Ammallee waan biroo hin dhagee. Dhugaadha jalla. Bira gaafii tan osoo nu gaafachuu baate because namaa wal hudhabsiifta waan ta'eef jecha. Lakki Davis ittoo. Jechuun amma namoonni as jala jiru jira amma as jala. Ni jiran boo ati akkamitti dhabaman. Aboo guruppiin tiyya ni jirti. Guruppiin isaallee ni jirti. Guruppii isaatiif iddoo ammas normaal ni jira. Warri ammalaalaa ishiin hin jirtu. So nu uumama gaa wanti akkanaa barra wanni akkanaa nu uumama dirqama uumama. Amma gaafiin tiyya dhumaa karamitti amma dhalaan isin jidduutti hafte sun amma kara eenyu deebitiidha amma isin walitti fayyitanii. Dhalaan isin jidduutti hafte jettee bar waan dhalaa dilata akka gootee bar. Duuba dilaan isin nama lamaa bar. Abdii. Ani waan Kumba. Waa wajji waldara godhannanii beekame. Hiyya if qabaji wajjine wallahi adawaddu. Bado. Elon Musk mataan duraan dhukkubsi naafate finnee jirra. Adawaddu. Rabsa isaa wajjinis tabiratti hin danda'u. Haroo sii galtee? Dhagee. Taa'e booda. Dhaggeeffatu. Abdeeffaadhaan isaa ka jiituu nama kanneen nama wal lolu. Osoo dhiqimmaa naa deebisi. Wallahi baalageera ijoolleetti. Wallahi haroo dhageessaa fi baalageera ijoolleetti. Jalla.